guyyaa tokko gooftaa Yesuus bartoota wajjin odoo deemu arbuu tokkotti dhufe. Arbuu sana maal godhe ija gaarii irraa nyaachuudhaaf itti gore. Gaafa itti goru arbuun sun maal ta'e daraaraa yookiis immoo baala duwwaadha malee firii hin qabu ture. Isa booda maal jedhe deebi'ee namni firii irraa hin nyaatiin gogi ittiin jedhe. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkootiin nagaan nagaa caaluu nagaan Kiristoosii inni hubannaa fi ogummaa namaa garas ta'e siniif haa baay'atu. Dhaloota addunyaa kanarratti argamtan kallattii garaagaraa miidiyaa kan hordoftanii fi sagaleen kun naqqabee kan simbira ga'u hunduma keessaniif nagaa Waaqayyo siniif haa ta'u jechuun jaaladha. Sababii nagaa koo fi sababii nagaa keessanii inni ta'e Kiristoosii hangafni nagaa galataa fudhatu. Qilleensa kana abboomee haalota hundumaa keessatti barruusaatti nu baatee cabuu lafee fi dhangala'uu dhiigaa baduu akka tasaa Waaqayyo nu oolchee warra guyyaa kanaa inni nu godhe maqaan gooftichaa bara baraan haa eebbifamu. Ana obboleettii keessan boontuudha. Sagalee Waaqayyoo waliin hirmaachuu fi guyyaa irraa dhufeera. Waaqayyoon yeroo kana nu kenne maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo kuni karaa obboleettii keenya Gannat yookiis immoo miidiyaa ishii kan sin naqqabudha. Gooftaan keenya Yesuus inni yeroo kana nu kenne maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo ani qabadhee dhiyaadhee guyyaa har'aa akka eegamte ta'i jedheen dubbadha. Sagalee Waaqayyoo ani keessaa dubbadhu immoo macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 6 waliin dubbifanneeti mee sagalee Waaqayyoo kanarratti in dubbanna. Hafuurri qulqulluu inni waan hundumaa namaaf ibsu lafa kana jira. Yesuus bara baraan guddaadha. Warra isa beeku warra isa hin beekne hundumaaf inni maalidha? Waaqayyoodha. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Akka jedha kutaan kun maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Ani amma michuu koo isa jaalatamaadhaa fi waa'ee iddoo dhaaba wayinii isaatti weedduu nan weeddisa. Michuu koo garaa coomaa irraa iddoo dhaaba wayinii tokko qaba ture. Inni lafa isaa soqee dhagaa keessaa funaanee sanyii wayinii isaa gaarii achi keessaa hin dhaabe. Riqaas keessatti in tolche. Iddoo ija wayinii iddoo cuunfaas keessatti hin ijaare. Iji wayinii isaa mi'aawaa akka godhatus hin abdate. Wayinichi garuu ija hadhaawaa hin godhate. Michuu koos egaa sini warri Yerusaalem keessa jiraattan sini namoonni Yihuudaasii anaa fi iddoo dhaabaa wayinii koo gidduutti firdii kenna. Kana caala iddoo dhaabaa wayinii koof maal gochuun hana hirraa ture? Ani ija mi'aawaa godhata jedhee abdadhe. Wayinichi garuu maaliif ija hadhaawaa godhatere? Amma ani iddoo dhaabaa wayinii koo maal akka godhu sin nan hima. Dallaa isaa irraa nan diiga. Innis iddoo horii dheeduu hin ta'a. Horiin kotteedhaanii akka isaa balleessutti keellaa dhagaa isaas nan diiga. Maasii gadhiifamee isaa nan godhaa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa lafa kanatti yookiis kutaa kana keessatti maal argina? Waaqayyootu saba kanarraa ija gaarii eeggate. Mata dureen isaa saba Waaqayyoo iddoo dhaaba wayiniitti fakkeeffamuu isaa jedha. Walumaa galatti Waaqayyo saba kana ija gaarii irraa eege. Haa ta'u malee ija gaarii hin arganne. Guyyaa tokko gooftaa Yesuus bartoota wajjin odoo deemu arbuu tokkotti dhufe. Arbuu sana maal godhe ija gaarii irraa nyaachuudhaaf itti gore. Gaafa itti goru arbuun sun maal ta'e daraaraa yookiis immoo baala duwwaadha malee firii hin qabu ture. Kan nama dhibu jechuudha. Isa booda maal jedhe deebi'ee namni firii irraa hin nyaatiin gogi ittiin jedhe. Barumta isaa deebi'anii gaafa achiin bartoonni darbanii arbuun sun maal ta'e akkuma Yesuus kaleessa sarrabsee darbe maal ta'e hin goge. Galanni Yesuusiif haa ta'u.
Arra waaqayyo meeqa keenya akka eegetti argachuu danda'a laata? Jireenya koorraa jireenya keerraa hana dabalatee gooftaa Yesuus Kiristoosii osoo har'a ija tokko nurraa barbaade ija akkamii nurraa argachuu danda'a? Waldaa kiristaanarraa ija akkamii argachuu danda'a laata? Yesuus Kiristoosii arbuu sanatti gaafa achi goru maal barbaade ture? Arbuu sanarra ija barbaade ture. Odoo arbuun suni akkuma Yesuusii bakkeetti salaalee ija gaarii irraa barbaade sana argateera ta'e hin gogu ture. Yesuus Kiristoosii har'a arrabsee arbuu sana darbe borumtaa isaa gaafa achiin deebi'anii maal ta'e gogeetu argame. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Lafa kanattis waaqayyo maal godheera? Saba kanaaf kunuunsaa godheera, waan hambise hin jiru. Maqaan gooftaa bara baraan haa eebbifamu. Sabni kun waan inni barbaadu isaaf ta'eera, isa kunuunseera, ija gaarii irraa eeggate. Sabni kun akka inni ija godhatu barbaade, sabni kun akka inni isaaf jiraatu barbaade, sabni kun akka inni ulfina isaaf kennu barbaade, sabni kun akka eenyummaa isaa dhiisee eenyummaa waaqayyo mul'isu barbaade. Sabni kun garuu akka gooftaa Yesuus Kiristoosii isaaf ta'e ta'uu hin dandeenye, akka gooftaa Yesuus Kiristoosii isaaf eeggate hin taane. Maal ta'e? Ija hin taane godhate, hadhaawaa godhate. Waan waaqayyo irraa barbaadu maal gochuu hin dandeenye, argachuu hin dandeenye. Waaqayyo gooftaan nutti dadhabee ija nurraa dhabee nu dhiise hin deemin. Waaqayyo nu dhiise saanaan rakkisaadha. Waaqayyo harka isaa nurraa deeffate taanaanii eenyumtiyyuu nu danda'uu hin danda'u. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Har'a waldaan kiristaanaa ija Yesuus Kiristoos irraa eeggatu irraa argachuu danda'a yoo jenne baay'ee hunda keenyaaf gaaffiidha. Har'a ergaan Kiristoosii dhaloota hundumaa biratti ija godhachaa jira yoo jenne hunda keenyaaf gaaffiidha bara kana keessatti. Dhaloonni baay'een hin facaasa malee isa facaasu hin fakkaatu. Dhaloonni baay'een hin lallaba malee isa lallabe hin fakkaatu. Dhaloonni baay'een hin faarfate malee isa faarfate hin fakkaatu. Dhaloonni baay'een hin amane malee isa amanetti jiraachaa hin jiru. Har'a Yesuus Kiristoosii osoo addunyaa kanatti osoo waldaa kiristaanaaf deebi'ee dhufe ta'e baay'ee parsentii 100 keessaa hundi zeeroo irra jira. Hin jirru. Hin lallabne malee isa lallabne hin taane. Hin faarfanne malee isa faarfanne hin taane. Hin raanye malee isa raanye hin taane. Yesuus Kiristoosii faarfachuu koo miti, lallabuu koo miti, kadhachuu koo miti, raajii dubbachuu koo miti, addunyaa irratti beekamuu koo miti kan inni irraa barbaadu, kan inni irraa barbaadu dargaggeessa, dargaggeetti, abbootii, haadholii. Ija barbaada. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Isa facaafne sana ijatti akka hinnu barbaada. Isa facaafne sana akka fakkaannu barbaada. Phaawulos maal jedha? Ofii kooti jireenyatti nama waamee akka ofii isaatiif immoo jireenyicha hin dhabneef waaqayyo na gargaari jedha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Baay'een dhalootaa bara kana keessaa mana waaqayyootti dhaloota waamna. Ofii keenya immoo mana waaqayyoo keessa jirraa osoo jennee hin jirru. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf har'a waaqayyo yeroo kana kan inni itti dubbatu, obboleessatti kan dubbatu, obboleettitti kan dubbatu, abbootii haadholitti kan dubbatu, waaqayyo maal jechuu barbaada? Ija godhadhu jechuu barbaada. Haleluuyaa. Anaan ija godhadhu jechuu barbaada. Siin ija godhadhu jechuu barbaada. Bakki nuti faarfannu, bakki nuti lallabnu, bakki nuti raanyu, bakki nuti kallattii garagaraan dubbii waaqayyo kana dhaloota hundumaatti dubbannu mootummaa waaqayyootti nu galcha yoo osoo hin ta'in gatii keenyadha. Gatii ati irra gootu waaqayyoo siif kenna, garuu mootummaa waaqayyootti si galcha miti. Macaafa qulqulluu seera uumamaa kaafnee hamma mul'ataatti hin dubbifne dhaloonni bara kana eeyyan hin dubbifne malee hin jiraanne. Hin dhaggeeffanne malee hin dhageenye. Macaafa qulqulluu baanne malee nyaanne. Kanaafi akka eegamte ta'e kanan jedhu ganama kana. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akka eegamte ta'e kanan jedhu yeroo kana. Yesuus Kiristoos ija gaarii narraa barbaada, ija gaarii sirraa barbaada, obboleessa koo, obboleettii koo, haadha koo kan taatan, abbaa koo kan taatan. Dhaloota ija gaarii buusanii darban nu haa taasisu waaqayyo. Dhaloota bara fakkaatan, dhaloota haala fakkaatan osoo hin ta'in dhaloota gooftaa fakkaatanii darban akka ta'an waaqayyo abbaan nu haa gargaaru.
bara keenya kan nyaate, tajaajila keenya kan nyaate, umurii keenya kan nyaate, jireenya keenya kan nyaate, ergama keenya kan nyaate, Kiristoos Yesuusin fakkaachuu caala bara fakkaachuutu nu nyaatee jira. Haala fakkaachuutu nu nyaatee jira. Teknooloojii fakkaachuutu nu nyaatee jira. Waaqayyo isa kana nurraa fedha miti. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Isa akka fakkaannu barbaada. Isa fakkaanne taanaani amala Kiristoos qabaanne taanaani nuti maal taana? Jireenya bara baraatiif qophaa'uudha. Kanan taane taanaan lallabuun keenya qofti gahaa miti firoota ko. Faarfachuun keenya qofti gahaa miti Waaqayyoon. Maal ta'uudha ree? Ija gaarii godhachuudha. Yesuus Kiristoos amala isaa fakkaachuudha. Arra meeqa keenyatu Kiristoos fakkaata jenne gaafficha namni deebisu hin jiru. Baay'ee hundaaf gaaffiidha. Waldaan kiristaanaa Kiristoos fakkaattee jirti? No. Arra waldaan kiristaanaa muka sabakka walitti qabamaa miti. Inni waldaa kiristaanaa miti baay'ee. Inni bakka walitti qabama obbolootaati. Waldaan kiristaanaa hanadha. Laphee kooti, jireenya kooti, deemsa kooti, deemsa keeti. Sidhaa hanadha. Waldaan kiristaanaa arra Kiristoos keessaa mul'achuu barbaadu, keessa boqochuu barbaadu hanadha sidha. Waldaan kiristaanaa Yesuus Kiristoos isa ija gaarii nu keessatti barbaadu, Yesuus Kiristoos isa nu mul'achuu barbaadu of keessaa gadariineerra. Waan biraatu gola keenya keessa jira. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Arraa isa jireenya keenya bite, arraa isa jireenya keenya irratti mo'ee ija nu dhoowwe, Waaqayyo nurraa gadi baasee ofii isaati gola keenyatti ol seenee, ofii isaati jireenya keenyatti ol seenee akka ija godhannu barbaada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Gooftaa Yesuus maal jedhe lafa tokkotti? Saba kana maalittan fakkeessaa? Fakkiin qabani sabni kun maaliif? Jiraatodha jedhee waan nama nuun qabu dhumaniiru jedhees immoo yookiis immoo du'aniiru jedhee abdiin kutadhu. Sabni kun waan itti fakkeeffamu hin qabu jedheeti. Deebiin isa dhibee odoo hin taane sabni kun waan itti fakkeeffamu hin qabu. Jiraa jechuus hin danda'amu, du'aa jechuus hin danda'amu. Jiraa odoo fakkaannu jiraatti duuneerra bara kana. Duunees immoo badduu hin baane. Jiraatoo fakkaanna gaafa dubbicha dubbannu. Kanaaf jireenyi dhaloota baay'ee maal ta'eera? Jiraa fakkaannee duuneerra. Duuneer immoo jechuudhaaf immoo jirra. Kanaaf amalli dhaloota baay'ee bitaa waan itti galeef Gooftaa Yesuus saba kana waan ittan fakkeessaa jedhe. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo ija narraa eegee narraa akka argatu Waaqayyo na gargaaru. Ija sirraa eegee Waaqayyo akka sirraa argatu Gooftaan si gargaaru. Obboleessa koo obboleettii koo akka eegamte ta'e. Lafa si barbaadetti Waaqayyo si argatu. Lafa na barbaadetti Waaqayyo na argatu. Bara kana jireenyi keenya dhumeera. Bara kana deemsi keenya muduqeera. Yesuus irraa fagaanneerra. Gola keenya keessa hin jiru Yesuus. Arraba keenya qofarra ta'eera Yesuus bara kana keessa. Warra arrabaan dubbatu osoo hin ta'in warra jireenyicha jiraatee darbu akka taanu Waaqayyo nu gargaaru. Macaafa qulqulluu seera uumamaa kaafnee hamma mul'ataatti dubbisnee xumuruun hiikan fidu firoota. Hiika kan fidu isa dubbifne sana keessa yoo jiraanne inni dubbifame sun yoo nu keessa jiraate isa keessa yoo dhokanne qofadha. Bara kana keessa Kiristoos keessa dhokachuurra, dubbii isaa keessa dhokachuurra, addunyaa keessa dhokanneerra, teknooloojii keessa dhokanneerra, haala keessa dhokanneerra, beekamtii keessa dhokanneerra. Yesuus Kiristoos keessa dhokannee Kiristoosin ofirratti mul'isuurra ofii keenya mul'annee Kiristoos of keessa dhoksineerra. Yesuus kanan barbaadu. Ofii keenya dhokannee, ofii keenya gad of deebisnee, ofii keenya gadi jennee Yesuusin akka ofirratti moosifnu fedha. Haleluuyaa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Warra Kiristoos irratti mo'e osoo hin ta'in warra Kiristoosin moosisu akka taanu Waaqayyo nu gargaaru. Bara kana keessa qooda Kiristoosin baastee mul'istu waldaan kiristaanaa ofii dursuu jalqabdeetti, ofii mul'achuu jalqabdeetti. Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa mul'anne taanaan yeroodhaaf ol ka'uu dandeessa. Garuu gaafa achi gadi kufte, garuu gaafa achi gadi jette eenyullee lafaa si kaasuu hin danda'u. Inni har'a sii jira siin jedhu kuni kan tuudha.
daqiiqaa muraasa booda ni daraba daqiiqaa muraasa booda lafan taanetti si buusee deema lafan taanetti na buusee deema Kiristoos jireenya koof jireenya keessan irratti haa mo'u galanni waaqayyoo keenyaadhaaf haa ta'u dubbii isaatiif gooftaan galataa fudhatu kutaa biraatiin amma walitti deebinutti ayyaanni waaqayyoo siniif haa baay'atu ijaa dubbii isaa kanaa fi hangafa nagaan galateeffadha jaalatamaa fi kabajamaa abbaa keenya guddaaf sodaatamaa hangafa lubootaa kaleessa kan turte waaqa abboota keenya galanni siif haa ta'u uumamni hundinuu safuu kan siin jedhu ijaa gaarummaa keef kabajami dubbii kee kana waan nutti dubbatteef ulfaadhu ana dadhabduu kee waan gargaarteef kabajami dubbii kee kana yaa waaqayyo gooftaa lafan taanetti akkam facaane fedhaaf jaalala keenaaf haa ta'u inni faca'e kun hija haa godhatu obboleessa sirreessu obboleetti jabeessu yaa waaqayyo haadha abbootii yaa waaqayyo gooftaa sirreessuu barbaadu haa sirreessu anaa yaa waaqayyo mucaa kee waan gargaarteef ulfaadhu jireenya koo irratti humni kee haa mul'atu ayyaana kee nu baay'isi amma dhuma barichaatti nu gaggeessi inni immoo dubbii kee funaanee dhaloota keessaa yaa waaqayyo akka ijaan godhanne godhu ilmaannan seexanaa sun kaawaaf kibbarraa maqaa kee maqaa yesuusin hidhamaaf sakaallamaa haa ta'u hundumaa waan gootuuf ulfaadhu bara keenya fudhadhu gadi jannaa nurra ol jedhi obboloota yaa waaqayyo sagalee kana dhagaan ayyaana kee hubannaa kee isaaniif baay'isi amma dhuma barichaatti nu gaggeessi yeroo kana waan nu kenniteef kabajami maqaan kee eebbifamu maqaa mucaa keessa fannoo irra olte isa jaallatamaaf jedhiiti ameen gooftaan sinaa eebbisu ayyaana argadhaa yeroo gaarii